nama fide sana toontaane tokko ijoollee keenya biisaa hojiitiin seenuu dhiisuu han isaan dhufan daawwannaa biyya kana keessa waan daawwatan hin qabu waan quunnamaa oolu jechuudha namuma fiddee lola sana dura ji'a tokkoffaa fiddee hojii seensistee sababa lola sanaa kaampaaniin cuccufamee ijoollee hojiirraa ba'anii hojii nama kan jedhe namni muluu hin beeku. Hojii nama sa'aatii kanatti xiqqoo argamu yoo jiraate konistiraakshini dhagaa dhiiboo kan bu'aasaa qabaattee mana ijaaruu kan taane namni kamuu beeku. Digalee garuu immoo aboo duudina irratti midhuun deemi karufticha keetti deemi jalaa kaasi eessaan dubbatta jaarsa nama harkaa qabda ela inzile ela warra fidee otoo hin taane tokko ijoolleen keenyi warri seentan warri biyya keessa jirtan adaba ofitti godhaa warri warri dhuftan immoo karalaansii poolisii malee baafachuu waan hin dandeenyeef han ijoolleen achitti gugubachaa jirtu aduu keessatti kan isaan ikkoo imbaasii jala afatanii bulanii fi sababa gatii taaskiidha yoo deeman birriibba tokko sa'aatii kanatti hojiin jiru hojii konistiraakshiniiti baay'ee isaatii fi mana nyaataati. Mana nyaataa mi'a dhiquudha waan ta'eef sarmaniis illee in ulfaata. Konistiraakshiniis wallahi jechuudha sitti mana nyaataa majoollee dubbatu galta malee jamal konistiraakshini elfariidhaan seenta yookiin gargaaraa taata malee ijaarsa manaa humna xiqqaattee sibiila fuutee ol baatu gabbaatu hin jiru sahoodala. Gaafa hojii akkasii galchite akkamitti firii fi jedhan hojii kana obboleessa koo galchite hawaasiin jedhu bara. Innaa waggola haadha kiyyaan galchaaree aneessa galchu. Ela rakkoon jiru dhaggeeffadhu seena. Hojiin hin jiru. Hojiin amma baraarii tokko dhufti. Hojiin kaampaaniin reefuma ijoolleeyyuu fudhachaa jiru. Ijoolleen amma rakkachaa jirtu ijoollee meedikaala hin galle. Ashaaraa hin kennine. Viizaa turistiitiin seenanii addanatti imbaasii jalatti harraagafamanii wallahi ija kee ilaalu si jibbisiisa. Imbaasiin hojjechaa hin jiru miti. Imbaasiin Itoophiyaa biyya kana keessatti eenyu olitti bakka kennee hojjeta ilma namaaf. Garuu baay'ina ijoollee keenya as keessaatu baay'ate. Inni kaanoo sababa tokkittii malee dhufanii ijoolleen bakka keessatti gatamaniiran hin jiranii hin beennu. Waraqaarraa hojjechiistee hojii dhobee yoo taa'e sun rakkoo tokkittii hin qabu. Yoo lakki maaliif taa'a yoo jette fuutee mana madaamii ubbiraa gashitu. Sana otoo hin taane sababa karalaansii poolisiitti ijoolleen keenya biyya kana keessatti dararamaa jira. Gatii mataaskii deemu. Rakkoon guddaan kan yoo dandeessan biyyaatii otoo dhufiin xumuradha. Erga dhuftanii obsa godhadha. Ji'a fixee torbee fixee akkamitti hojiin galleen hin jiru. Dhugaartu sinitti. Warri biyya keessa jirtan immoo yoo dhageessa dhaabadha Dubaay hin dhufina. Sinittimne. Yoo ate sin lakki dhufiini rakkoon kanatu jira yoo jette maali eenyuun nama fidaa jira miti fidaa jira. Fidaa jira. Kunoo fidee torbee ni fidaa as geessisa bilookii firraa si godha. Mana kiraa qabu si hin kaffalamu moo hanga hojii argattutti birriima waa muraasa argachuun qabdu moo fidee asi buusee bilooksi godha gaafichoo carraati qabdu ol beetee bo'uu qofa. Kanaafuu hin dhufina yeroo kanatti imaaraatii warri dhiirotaa keessattu hin dhufina. Abbaan barbaade isaa fidu. Amma gidduu kana nama tokkotu miidiyaa kanarra deddeema. An hindoota faana hojjedha, homa faana hojjedha, maqaa kiyyatti namni nyaatame, ani miskiinan gargaara. Wallaa feekii akkaawuntii banattee akkaawuntii lamaatiin ijoollee asobsiisa, akkaawuntii tokko maqaa kiyyaan ijoollee nyaatamte, akkaawuntii sana namni si beeku sanaan immoo hojjetta. Sin bebbeekna bara. Kana keessa dabartanii ijoollee ID isaaniitiin maallaqa farrama ashaaraa kennaa jedhamee ijoollee liqii maallaqatti jalaan fuudhamne. Osoo akkasitti arginu. Inni biyya keessa hanni dhaabate jenna. Inni achitti ijoolleen ofirratti bartenna. Addanaa ID ijoolleetiin maallaqa liqeeffachuu eegaltani ba. Osoo beennuuti sinitti himne gaafa namni dubbatu keessaa dhufe abboo gibira waggaa kaffallee hojjechaa jirra. Warri araba of duuba godhattanii ijoollee keenya miidhan. Siitiin of duuba godhannee deemna ree karufticha. Siitiin of duuba godhannee deemna.
akkuma isin hojjettan hojjechaa jirra bar. Waan barbaadda yoo dadhabdan hojii gashuu yoo dadhabdan ijoollee fiddan aayidii masaanii hojjedhaa kennaaf. Isaan ala hojiin kun hin ulfaata. Tokko jira bar anaanuu na qunnameera. Hojii namaxxanu naa barbaade. Keer inshaalla raapheen Itoophiyaa keessatti hudduu gajjallaatti surree hidhattee daandiirra shookkisaa turte. Addanatti hojii nama daalu naa barbaadiin eessa jira? Biyyi kun qabsiraa hojjetattee jiraatta bar. Dhiirota akkasiifaan jirtu tokko hojii nama daalu naa barbaade. Ani hojii nama daaluun barbaada. Hojiin biyya kana jiru hojii humnaa malee never ever. Hojiin si madaalu hin jiru. Dhiirri akkasiifa yoo biyyattuu waa qabaatte biyyaan bayi. Keessattuu warri bajaajotoo qabdanii gurgurtanii suuqii gibira dadhabnettanii suuqii achitti kontiraata gurgurtanii warri akkas waa otoo ufarkaa qabdanii waa dabalachuuf biyyatti arraa gabdanii uftan isiniif wayyoo. Siniif wayyoo jedhan warra otoo qabdanii balleessitanii dabalannaa dhuftan. Kan keessan dhumni keessan badiidha. Adabadhaa dalagadhaa. Hojiin immoo hojii humnaa malee never ever hojii salphaan tokkittiin hin jiru. Mee nam tokko amma mana nyaataa hojiin badaan akka mana nyaataa hin jiru. Hojii mana nyaataa hojjechuu keerraa wallaahi aduu keessa daandii qofaraa oolu sii wayya. Bireddistii hammamma sii gadii ga'u kana isa arabni bakka meeqa achitti wal ga'u kana dhaabattee miicuu ifatamuu waan meeqa qaba. Naam laa. تفرم كوي جعفر قنيت فيدا لو ميترا كمتن دي فما جولين نبرا دفنا من قديك في كاميرا كنافو سنتم ورو هجي سمدالو بربادا دبي وفينا إثيوبيا تاء كيستو دبي إرجع كمي هجين بدي إرجع كمي كن هندي مسيتن إرجع لول بيجي كانت ميتي أسيتي dura ko jolle kenya hojii deemanne kadhannaa bar. Komishinii malee deemanii dalabbar. Har'a ko jolleen cancellation kaampaaniin adda addaa cancellation godhee gadi baaseeru yoo hojiin argame hojii gashuuf dalaalaan birrii meeqas gaafata? 2,000 kaffale siin jedha. 500 kaffale siin jedha. Silaa kan ID jijjiiru arbaaba. Sababuma bakka ID'n kaampaanii jijjiiramu beekanii fi maal gootare ilma namaa tokko as keessatti rakkaturra sanuma kaffalte ID irraa hojjechiista. Kana dhugaan jirtu. Kanaafuu dhiironni biyyarraa hin bahina. As beessee dallaalaa fidee nagatee inni kunis dallaalaa fidee nagate. No. Hoduroo morma keetti dhaatee namni biyya kana si fidu hin jiru. Rakkoo biyya kanaatoo dhageessu hin dhufi. Hojiin biyya kanaa kan dhaabatte ji'a 3 dura. Dhugaartu sinitti. Hojiin amma dhuftu baraarii. Ji'a 3 dura dhaabate hojiin biyya kanatti. Kanaafiyyuu warri dhuftan keessattuu ijoollee waraqaa qabdan jabaadha dalagadha. Warri ganaa biyyaa baanattanii har'arree migreeshinii Itoophiyaa gamaatii gamanatti hiriira nama bakka meeqatti hiriirtanii dhaabachaa jirtan eessa deemaa jirtu? Oomaan faa kunoo gaala eeguun horii elmuun hojiin baadiyaa kun akkanatti jira jedhan biyya sana faa deemaame naawwiin faa achitti ijoollee fuudhaa jiru biyya sana deema. Dhugaa sinitti Bahareeniif Dubaayitti ijoolleen dararamaa jirti. Ijoollee Bahareen yeroo darbee achi deemanis argitan erga biyya keessaa bahuun keessan dirqama ta'e biyya hojiin jirtu deema. Erga rakkachuun keessaniin oolle deema maallaqa akkuma meeqa baastu miti deema Turkiitti rakkadha yoo hiree keessan ta'e achumaan carraa Awurooppaa argachuu dandeessu. Gidiramuu erga ta'eeti. Hayyee ani kanuma jedha maannaat Diboora. Nagaadha akkam? Nagaadha maal ture dubbadhu? Waasi gaafadhu barbaade. Isa miti kileeraan poolisiin kun Dubaayii bichaa irrattidha moo biyyoota hundumaa irratti inni gaafatee jiru? Dhiifamaadhaan biyya waa'ee dhimma biyya biraa hin beeku. Ani dhimma Dubaayii qofa beeka hin beeku biyya biraa. Okay. Tarii waan beekne irra ibsa siin godhu.
Tole rakkoo hin jirtu. Waa'ee viizaa, waa'ee qaraamaa, waa'ee hojii dhimma biyya kanaa keessoo ta'e malee amma waa'ee seera kuweetii si ibsaa yoo jedhe waa'ee kuweetii hin beeku. Waa'ee Dubaayii malee waa'ee Siwudii si ibsaa yoo jedhe hin beeku. Waan hin beekne irraa immoo siifuu ibsa kennu wallaalummaa kiyya. Sirriidhaan immoo tarii yoo beekte jedheen si gaafadhe dhiifama. Lakki hin beeku. Warri dhiiraa warri dura oofanii hojiirra jiran immoo kilaraan poolisii ni gaafataa jira. No, warri ID isaanii hojjetamee fi ID kampaaniin isaa hojjetu kootaa jalatti hojjetatanii ID mataa isaanii isaa qabaatanii isaanii no isaan hin barbaachisu. Kan barbaachisu ijoollee haaraa seenanii waraqaa jireenyaa biyya kanaa hin qabu. Fi karufticha ganaana seena jedhee Itoophiyaa keessa hiriira qabatee akka nama waraana deemuutti asii deemaa jiru. Hin dhaga'anii abbootii tinta sabboo yoo moofanii arganii rakkatan bichaa furmaata argatu isaanii isatti. Haa rakkatan itti himta hin dhufiina ijoolleen asitti dararamte hojiin ji'a 3 dura dhaabate miti yoo hima didduu du'an didduu jaa Oromoon as ga'anii dallaalaan asitti nagate mana abbaa keetii harkisee gadi sin baasu dallaala ifii kee itti dhaqxe ergatti dhaqxe erga namni tokko lama morakkootu jira ijoolleen as keessa jiran faa hojiirra jiran faa nunu as geenye rakkanne kana taane gaafa jedhani ati immoo eessa deemuuf dhuftare sinillee taa'a biyya keessa inni miidhame inni rakkate waan ta'eef taa'a biyya keessa biyyaan bayina yoo Wallaggaa jiraachuu sitti ulfaate deeme dirree dawaa jiraadhu yoo dirree dawaa jiraachuun sitti ulfaate deeme Adaamaa jiraadhu yoo Adaamaa sii ta'uu dide Bishooftu biyya abbaa kee keessa jirta biyya barbaadan achitti bootaa jijjiirradhaa jiraadha. Maallaqicha 600 500 dhuftan achitti itti hojjedha. Achi bootaa jijjiirradhaa itti hojjedha. Ijoolleen meeqa galaa jirti. Lammaffaa immoo ijoollee biyyatti otoo medikaalan galiin faa dhufanii addanatti somba isaan irratti dhukkubni argame uf duuba deebi'aa jiran faatu jira. Otuma kiralaansii poolisii biran ga'inu. Biyya kanatti inni fayyaayyuu dhukkubsataa ta'a. Si dhukkubsataa miti. Hin dhufiinaan isinitti. Yoo daangaa darbite ati dhufiinaa jetta. Eenyuun tokko Saamu'eel tokko nama fidaa jira. Sanbatoon tokko ijoollee guuree gashaa jira. Inna nun teenye. Amma gaatafate ol baate boossutti si eegna bara. Asuma teenye si eegna. Kanaafuu namni kiisii kee akkaawuntii kee galee fuudhaa jiru. Warri kana dura dhufanii sobamanii saa dhufanii chokkolaataa ashagda jedhanii ijoollee danuu sobamanii biyya kana seenan. Gaafa dhufanii as seenanoo feerroo ashaguu ta'e hojiin isaanii. Chokkolaataan gara feerrootti jijjiira. Ijoolleen meeqa akkasitti hin shawwadamne?